Ashama jirtu kabajamtoota hordoftoota jaalan qo ICT akkam nagaa fayyaadha jirtanii jireenya keessa maal fakkaata har'aan tana gaafata dureen qabadhee isiniif dhiyaadhe paaswordiidha. Paaswordii namni dagate akkamitti paaswordii haaraa itti uummata kan jedhudha jechuudha. Kanaafuu gara feesbuukaa deemnee waliin ilaallaa jechuudha. Feesbuuka kee jalatti paaswordiin ati itti godhatte yoonii fi sammuu keessaa si badee yoo irraanfatte akkamitti paaswordii haaraa itti godhatta kan jedhudha. Kanaaf gara feesbuukaa deemee kanaan boodatti uleelee xixiqqoo mataa gubbaa jirtu tana laalu achitu jechuudha. Kanaan boodatti seetiingii tana seenta. Eega seetiingii seentee fuulatti aanutti dabarteen boodatti personal detailii fi password and security fi preference kan jedhu kana seentaa jechuudha. Kanaafuu isaan sadeen kana bakkuma takkatti geessisi naqa. Kanaan boodatti gara paaswordiidhaa deemtaa jechuudha. Gara paaswordii hogguu deemtu kunoo paaswordii and security kan jedhu asirra jira jechuudha. Isa kanatu jira. Kanaan boodatti waa sadii sii fidee jira. Waa sadeen sii fidee kana tokko maali change password kan jedhuu fi two factor authentication kan jedhu fi saved login kan jedhu. Kanaas akkasumatti gaa paaswordii seentaa jechuudha jalqaba irratti isa jalqaba irra jiru kana. Eega paaswordii keessa seente boodatti feesbuuka keessi as baasa maqaa feesbuukaa irratu bakka banaa sadii sii fide taate waatti barreessitu tana bira dabarteetuma forgot password kan jedhutu jechuudha. Kana wanti sii fideef yoonii fi paaswordii beeytee jiraatte cheenjii godhuu yoo barbaadde jechuudhaaf sii fide isa duraa itti naqxe eega isa dulacha duraanii itti naqxe boodatti haaraa itti naqxe haaraa sana ammaas irra deebitee isa bakka dhumaa tanatti naqxa jeeti kana boodaa sana sii fide. Kanaafuu nuti kana hunda bira dhiifunneeti paaswordii keenya dagannee waan jirruuf isa daganne san haaraa itti godhachuu barbaanne jechuudhaaf dagannee jiranneen forgot password jennaan haadhumaa kanatu jechuudha. Eega kanatu booda akkanatti meeseejii si ergina jedha koodii isarratti gmail irra si ergina gara gmail san deemii jedha achirra si erginuu jedha itti fufiyannaan gaa continue. Adeemsa kana yoo beekne paaswordiidha dagannee hin rakkannu jechuudha. Kanaafuu koodiin ergamtee jirti. Kan akkana walakkaa gattuuneetuma keessaa baanee gara gmail deemnaa jechuudha. Gara gmail hogguu deemne kunoo gmail keenya as jira. Gmail keenya as waan jiruuf amma gmail lamaatu as keessa jira. Kana keessa isa irratti naa ergame san gattuqeetiin gubbaarratti ol baafadha jechuudha profaayila isaa. Kunoo laan akkasitti naa dhufee jira jechuudha. Kunoo koodiin ergamte sanis isa 89 kan jedhu kanaa jechuudha. Kanaafuu asitti fidee jira kooppii goona jechuudha asirratti 89 kooppii gooneeti gara san dabarra. Akkasitti duraanuu gattuunee keessaa baanee miti amma gara koodii san deemna. Koodii gattuuneeti itti naqna koodii san itti fufeennaani enter new password kee haaraa itti uummadhu siin jedha. Eenyu jennaan isaan akkanaa jennuun isaan laala paaswordii haaraa akkan dagannetti jalqabarra a guddaa fi zaa guddaa gooneeti 1 2 3 4 3 2 takka akkanatti hin dagattu laala miilaan a guddaa zaa guddaa 1 2 3 4 jenneeti ammas 4 kanatti dhahamne 3 jennee as deebine 3 2 takka jennee akkasitti itti fufeennaan jechuudha. Continue next kajewana jechuudha dhiifama next tuuneeti waan inni nuun jedhu laalla akkana laal nu jijjiiree jira jechuudha. Feesbuuka keenya paaswordii isaa jijjiiramee jira. Haala kanaan na hordofaadhaa subscribe like share waliif godhaadhaa. Akkanumatti gaa feesbuuka komantii jechuudha. Komantii qabadhaadhaa dhiyaadhaas as jalatti komantii godhaa. Komantiin keessan kun maaliif waan isin hin galle irratti komantii akka gootan waan isin hin galle irratti komantii godhaa. Barnootaan qabadhee isin dhiyaadhu irratti komantii godhaa.
Wama isin rakkise irratti mata dureen kun illee yoo kan isin hin galin taate kana irratti komantii godhaadha. Haala komantii keessa irra dhaabbadhee mata duree biraa qabadhee isiniif dhiyaadha. Nagayaan turaadhaa turtii gaarii kan isin jedhu ana obboleessa keessan Calanqoo ICTdha.